السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان نجا جرتني هرا كان سنقرسيتو بديمو إن شاء الله شروع فوني تجتشورا أستي أكم أجرتن فون قبي فنيرة أستمو شنكرتي أستمو طماطم قاري في شنكرتي أدي ولدتما مادا أستمو دمبلال يوكا كبزرا جتشورا maajii barbaachisnaan dabalatanii fedhuudhaanillee dirqamin jiru sin jedha. Subscribe fi like share godhuu hin dagatinaa sin jedha inshallah. Keenya basala irra keenya amma xiqqoo tokko yeroo ammaseen booda zayitatti dabalaa jechuudha inshallah. Zayitatti dabalaa jechuudha kana. akkasittuudha sakandii xiqqoo akka basalli diimatutti achi booda walitti deebina inshallah. Walitti deebineerra inshallah foon keenyatti dabalanna jechuudha amma. Bishaatu takkas dhiisnaa jecha inshallah. Fullaanee tumaaxuma itti naqna amma. Xiqqoo booda isinit deebina inshallah. Kanatti isinit deebi inshallah. Qaarii fi shunkurtii adii tume san itti naqe jechuu amma. xiqqoo booda isinit deebi'a. Jalla fullaane inshallah shiroodhaani. Shiroo haguma barbaadan godhatan jechuudha. Ani ammaaf mal'aagaa asirratti akkanatti daddafnee ashaana jechuudha. Bishaan danfaa danfisattanii kaa'achuu qabdan jechuudha. Akkana gosa shiroo naqxee raaneen booda xiqqoo xiqqoo itti dabalaa ashaana jechuudha inshallah. xiqqoo cuqqaalee booda sana deemna inshallah. Akkana bishaan awwaa daffisee kaasan itti dabalee amma immoo akkanatti maajii jechuudha. Maajii kana tokkotti dabala. Kabzaraa yookaan dimbilaal jedhan sanii akkasitti itti dabala jechuudha. Booda walitti deebina inshallah xumurree. Kinoo kana fakkaataa xumurree jira inshallah. Amma dhadhaa itti naqne jechuudha. Haguma barbaadan ani fal'aan takkaatti dabalee amma kanatti cuqqaalee dhiisna. ما شاء الله تبارك الله.
فيديو كينيا هرا كان فكاتا إن شاء الله أكجالة أبديك أبنا سبسكرايب لايك شير قولوا إن دقتنا سنين جدا نجار ترى كينو شرون كينيا هرا كان فكاتا umurree jirraa sinin jedha